Kam jirtan kabajamtoota fi hordoftoota maatii Irree Miidiyaa odeeffannoo har'aaf qabanne kan isin biraan gahu an Irree Sabaati. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu faana tura. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godhaa, daawwadhaa, like godhaa. Waliifis dabarsuudhaan share waliif godhaa. Haati Jaalmarroo Dirribaa reebicha hidhattoota bilisiginnaa irra gaheen fayyaan isaanii haala yaachisaa keessa akka jiru himame. Akka namni dubbisne jedhutti waraanni bilisiginnaa sanbata darbee guyyaa keessaa gara sa'a 4tti haadhaa fi abbaa Marroo Dirribaa qabanii waraanni bilisiginnaa wayita maatii Marroo Dirribaa hukkaamsanii fuudhanii deemanitti haadha Marroo irratti miidhaa cimaa geessisuu isaanii maddi keenya kun ibsee jira. Waraanni bilisiginnaa manguddoota waggaa 60 fi 70 olii dararaa kan jiru ilmi isaanii Jaalmarroo Dirribaa mootummaa kuffisuuf lolaa deemsisaa jira. Sababa jedhuun ta'uun himamee jira. Waraanni bilisiginnaa yeroo haadhaa fi abbaa Marroo qabsanii fuudhanii deemanitti mana jireenya isaaniillee guutumatti barbadeessanii jiru kan jedhu maddi keenya kun reebicha waraana bilisiginnaatiin miidhaan cimaan kan irra gahe haati Jaalmarroo Dirribaa fayyaan isaanii haala sodaachisaa irra yoo jiraate illee wal'aansa fayyaa akka hin arganne dhorkamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jedhaniiru. Akka maddi keenya kun himetti haalli fayyaa haadha Marroo haala yaaddessaa keessa jira. Itti dabaluun firri ollaanii fi jiraattonni naannoo sana haadhaa fi abbaa Marroo dhaqanii gaafachuu fi nyaata geessuuf akka hin dandeenye illee ibsee jira. Karaa mana hidhaa isaan itti hidhaman darbuun dhorkaa akka ture kan ibsu maddi keenya kun horii isaanii illee nama galchuu fi yaasuuf dhabanii aluma oolanii gariin ammoo badanii akka jiran dubbata. Qe'ee midhaanii fi horiin maatii Jaalmarroo Dirribaa akka manca'u bilisiginnaan milishoota gandaa dabaree ramaddee eegaa jirti. Maddi kun dabaluun akka himetti maatii fi ijoolleen manarraa baqatanii eessa akka jiran illee hin beekamu. Kanaaf firri nageenya isaaniif yaaddoo guddaa keessa jira jedheera. Yakki akkasii kun bara bulchiinsa Abiyyi Ahmad kan nutti dhufeedha malee waan akkasii argine hin beeknu jedhaniiru. Dabaluunis akka ilaalcha OPDO'tti maatii qabsaa'otaa dararuun uummanni qabsoo dhiisee manatti galee ta'a jedhanii yaadanii ta'ullee kun gonkumaa qabsoo Oromoo duuba kan deebisu miti jechuun dubbataniiru. Guyyaan sanbata xiqqaa darbee guyyaa gammachuudhaan abaaboo qabannee eebba digirii ilma keenyaatti argamuuf bara baay'ee eegaa turre ta'us hallaasaa miira gaddaatiin soorata qabannee mana hidhaatti deemne yeroo ilma keenya itti dubbisu ta'uunsa gadda guddaa nu saaxileera jechuun maatiin barataa Obsaa Abdiisaa dubbataniiru. Yeroo Obsaa Abdiisaa ajjeefamu artistaa Haacaaluu Hundeessaa booda Oromoota kumaan lakkaa'aman kanneen hidhaman keessaa nama tokko yoo ta'u eega hidhamee as ji'a 5 ol ta'ee jiraachuu abbaan isaa dubbataniiru. Hiriyoonni Obsaa Abdiisaa kan bara barnootaa waggaa 3ffaa sababa weerara vaayirasii kooronaatiif adda citee ture bara kana xumuruudhaaf yuunivarsiitiin Finfinnee sanbata xiqqaa darbee eebbifaman keessaa ilma isaanii dhabuun miira maatii hedduu miidhee akka jiru dubbataniiru. Obsaa Abdiisaa yuunivarsiitii Finfinneetti barataa saayinsii siyaasaa fi hariiroo addunyaalessaa waggaa 3ffaa yoo ta'u mooraa kaampaasii 6 kiilootti barnoota isaa hordofaa ture. Guyyoota 60 oliif yuunivarsiitii hiriyoonni isaa keessaa eebbifamanii jiran fuula duratti mana hidhaa bilisiginnaa Oromiyaa Haroofticha keessatti hidhamee dararamaa turuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Naannoo yuunivarsiitii kan argamu bakka Obsaa fi namoonni biroo itti hidhamanii turan sanatti maatii fi hidhamtoonni wal dubbisuun hin danda'amu ture jechuun maatiin Obsaa dubbataniiru. Guyyaa 65 oliif Obsaa fi maatiinsaa otoo wal hin dubbisin turuu kan dubbatu maatiinsaa Obsaa Abdiisaa dabalatee Mikaa'el Booranaa, Dr. Hussein Kadiirii fi Kennasaa Ayyaanaa yeroo ammaa kana mana hidhaa bulchiinsa magaalaa Galaanitti dabarfamanii jiraachuu maatiin isaanii himaniiru. Bakka isaan amma jiranitti deemnee dubbisuu hin dandeenye garuu ammoo sababa qilleensaa gahaa dhabuuf hanqina nyaataatiin fuulli isaanii hedduu geeddarameera. Qaamni isaaniis hukkateera. Wal'aansa fayyaa akka argataniif gaafannus deebii hin arganne jechuun abbaan isaa dubbataniiru. Balleessaa ilma koo hin beeku. Silaa sanbata darbe eebbifama ture. Hiriyoottan isaa sanbata darbe eebbifamanii turani. Manni murtii mirga wabii eeguufis poolisiin ajaja diduun ilma koo eebbaa fi gammachuu isaa ittisuun hiriyoota isaa hanqisan kan jedhu abbaan isaanii kun qaamolee adda addaa olola sobaa garaagaraatiin maqaa ilma koo xureessuuf yoo yaalanis ni argina. Ilmi koo sabboonummaa fi oromummaa isaatiif hidhame hangarraa mana hidhaa jira jechuun ololli Obsaan hiikameera jedhu soba ta'uu himaniiru. Obsaa Abdiisaa addatti dhimma Finfinnee wal qabsiisuun paartii Baaldarabaas jedhamu dura dhaabbachuu isaatiin
beekama. Hayyuun argaa dhageettii fi barreessaan kitaabota afaan Oromoo obbo Boonsamoo Mi'eessoo du'aan addunyaa kanarraa boqotanii. Hayyuun afaanii fi aadaa Oromoo dhaloota barsiisuun kan beekamu obbo Boonsamoo Mi'eessoo dhukkubsatanii erga turanii bubbulanii akka jiran maatiin isaanii nutti himaniiru. Dhibee isaan mudateef asiin dura wal'aansaaf biyya Ameerikaa fi Taayilaandii deemanii turuun kan himan maatiin yeroo fayyanatanii turanis dhukkuba itti hammaateen muddee 24 bara 2020 du'aan addunyaa kanarraa darbaniiru. Obbo Boonsamoo Mi'eessoo hayyuu argaa dhageettii fi barreessaa kitaabota afaan Oromooti. Kitaabota aadaa fi duudhaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffatan lama kanneen mata dureen isaanii Madaala Sammuu fi Madaala Looga Oromoo Arsii jedhama barreessanii tansuudhaan uummataaf gumaachaniiru. Obbo Boonsamoo Mi'eessoo hojii barsiisummaatiin bara dheeraa dalagaa kan turan yoo ta'u, boodarra waajjira aadaa fi turizimii aanaa Shaashamannee fi kan godina Arsii Lixaatti hojjetaa akka turan maatiin himaniiru. Erga soorama bahanii booda aadaa fi duudhaa Oromoo uummata barsiisuuf dadammaquu keessatti shoora guddaa nama gumaachaa turanidha. Obbo Boonsamoo Mi'eessoo abbaa ijoollee dubara 5 fi ilma dhiiraa 1 akka ta'an odeeffannoon arganne kan ibsudha. Sirni awwaalcha isaanii Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetti raawwatame jechuun maatii isaa keessaa namni dubbifne ni hima. Godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa keessatti ajjeechaan hidhaa fi manneen jiraattotaa ibiddaan gubuu dabalatee dararaan loltoota sirnichaatiin uummata irratti raawwatamaa jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Gaafa 17/2013 akka lakkoofsa Habashaatti loltoonni mootummaa Bilisiginnaa dargaggoo maqaan isaa Araggaa Haayiluu Gaaddisaa jedhamu sababa tokkoon maletti manaa fuudhanii deemuun gaafa 19/2013 ajjeesanii daggalatti gatuun erga bineensi nyaateen booda mataa isaa qofti akka argame jiraataa aanaa Adaa Bargaa tokko himeera. Kana malees gandoota aanicha keessatti argaman lama keessatti mana jireenyaa jiraattota 40 ol ta'an humnoota abbaa irree Abiyyi Ahmadiin gubachuun barbadaa'aniiru jedha maddi keenya kun. Jiraattonni aanichaatis jumlaadhaan hidhaatti guramaa jiraachuu kan himu maddi keenya Adaa Bargaa irraa odeeffanne kun kanumaan wal qabatee haalli nageenya aanichaa keessa jiru akka yaaddessaa fi sodaachisaadha jedheera. Hidhiroonni mootummaa godinaalee Baalee aanaalee hedduu keessa deemuun filannoof uummata qopheessina jechuun hawaasa goolaa jiraachuu himame. Murni Abiyyi Ahmadiin durfamu hooggantoota qabsaa'ota karaa nagaatiin gaggeeffamaa jiranii fi qeerroowwan Oromoo hidhuun kophaa hawaasa keessa deemuun qophii isaanii taasisaa jiran kun waan fudhatama hin qabnedha jedhan qeerroon Baalee. Godina Baalee qofa osoo hin taane Oromiyaa guutuu keessatti miirri uummataa paartii humna biyya bulchaa jiru kanaaf qabu gaarii miti kan jedhan dargaggoonni yaada kennan kunneen maqaa filannootiin kophaa dorgomanii aangoo jabeeffachuun abjochuu osoo hin taane miseensota paartiilee mormitootaa balleessaa tokkoon maletti hidhaman hiikanii waliin mari'achuuf furmaata waaraa fiduu qabu jechuun dhaamaniiru. Godina Arsii aanaa Roobee Diidaa magaalaa Roobee keessatti hidhaan garmalee hammaachuu jiraattonni naannichaa dubbataniiru. Siin duras mormii ajjeechaa aartistii Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee dargaggoonni hedduun waraana sirnichaatiin kan hidhaman yoo ta'u, sanbata darban dargaggoota 20 ol ta'an badii tokkoon maletti poolisii humna addaa Oromiyaatiin ukkaanfamanii buufata poolisii magaalaa Roobeetti hidhamanii kan jiran ta'u namni magaalaa Roobee Diidaa irraa dubbifne tokko ibsee jira. Dargaggoonni hidhaman kunneenis siyaasa kamiin irraayyuu bilisa warra ta'anii fi dakwaan bultoota magaalaa keessatti hojii garaagaraa hojjechuun maatii isaanii jiraachisanidha kan jedhu maddi keenya kun. Hadireen Bilisiginnaa fi poolisoonni humna addaa Oromiyaa hawaasa magaalattii sababa adda addaa uumuun joorsisa hamaarraan geessaa jiran kan jedhu jiraataa naannichaa dubbisne kun humnoonni kunneen magaalattii keessa ori'uun jiraattota tasgabbii dhoowwaa jiran jedheera. Mirga lubbuun jiraachuu kan uumamaan arganne yeroo dhabnee jirrutti boordiin filannoo biyyoolessaa waa'ee filannoo bara 2013 gaggeeffamu haasa'uunsaa garaagarummaa mootummaa fi uummata gidduu jiru agarsiisa jechuun qeerroon Oromiyaa Lixaa dubbataniiru. Paartileen siyaasaa Oromoo qophii gahaa ta'e godhanii yeroo filannoof of qopheessanii turanitti mootummaan maqaa koronaatiin yeroo filannoo dheeressuunsaa yaadannoo yeroo dhiyooti. Erga siyaasa bara 2013tti qophii filannoo wayyabaa dabsuun mootummaan morkattoota isaa erga karaarraa maqsee booda filannoof qophaa'aa jira jechuu miidiyaa mootummaa adda addaa dubbachaa jira. Kanumaan wal qabsiisuun qeerroowwan Lixa Oromiyaa haalicha irratti yaada kennaniiru. Yeroo ammaa kanatti waan filannoo hin qabnu, filannoon jiraachuuf wanti filatamu akaakuun adda addaa wal bira jiraachuu qaba. Amma garuu bakka wanti filatamu hin jiretti filachuu jechuun hin yaadamu kan jedhu qeerroowwan kunniin utuudhuma wanti filatamu jiraates manni Oromiyaa Lixaa rakkoo hamaa fi jiraattonni lubbuu jiraachuutti jiru waan ta'eef filannicha walaba godhuuf haalli nageenyaa hin hayyamu jechuun dubbataniiru. Oromiyaan Lixaa koomandi poostii jala jirti. Rakkoo kana keessa teenyee filachuun baay'ee ulfaataadha. Utuudhuma waan filannu qabaannes koomandi poostii jala otoo jirru waan barbaannu filachuu jechuun hidhaaf ajjeechaaf of affeeruu jechuudha kan jedhu namni dubbisne kun. Oromiyaan Lixaa qaama biyyattii waan ta'eef haala rakkisaa keessa jiraachuun qoratame waa'een filannoo murteeffamutu dirqama ture jechuun boordiin filannoo uummanni kallattii maraarra jiru filannichatti hirmaachuuf qophaa'aa ta'uusaa erga adda baafatee booda waa'ee filannoo dubbachuutu irra ture malee isa tokko afaan qawwee jalatti ukkaamsanii
nageenya Finfinnee qofaan warra kaan safaruun dogoggora guddaa biyyattii rakkoo hamaatti ceesisuudha jedhaniiru. Akka dargaggeessi kun jedhetti uummanni Oromiyaa lixaa nageenya hammaataa keessa jiru. Jiraattonni nagaa ajjeefamanii gidirfamaa jiru. Nuti rakkoo hamaa akkana kana keessa jiraanne niitoorkiin nurraa citee uummatarraa adda baanee otoo jirru dhimma filannoo osoo hin taane mirga uumamaa qabnu mirgi lubbuun jiraachuu nuuf akka kabajamu barbaanna. Nagaan baanee galuu yeroo dadhabne kanatti dhimma filannoo haasa'uun qoosaadha jechuun yaada isaa xumureera. Manni Oromiyaa lixaa waggoota lama asitti rakkoo hammaataa fi komandi poostii manni maree bakka bu'oota uummataa hin beekne jala jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Qabsaa'aa fi hundeessaa afran qalloo kan ta'an Haji Ibsaa Muhammad Adam du'aan addunyaa kanarraa boqachuun dhagahame. Haji Ibsaan bara mootummaa Hayila Sillaasee jechuunis bara 1938 galaa Dirree Dawaa ganda qabrii ijoollee naannoo masjiida Jummaa biratti abbaa isaa Muhammad Adamii fi haadha isaa Haashaa Illii irraa dhalataniiru. Haji Ibsaan hundeessaa baandii afran qalloo yoo ta'an arjaa fi hayyuu Oromoon qabudha. Qabsoo bara dukkanaa sanatti nama sabboonummaa daangaa hin qabne galmee seenaa qabsoo bilisummaa uummata Oromoo keessatti maqaan isaanii barreeffame keessaa tokko Haji Ibsaa Muhammad Adamii. Haji Ibsaan jaalala Oromummaaf qaban irraa kan ka'e weellistoota afaan alagaatiin daawwattoota bohaarsaniin afaan keenyaanis waa tokko nu dhageessisaa kaa jechuun bara afaan Oromoon dubbachuuf sodaa ta'e sanatti nama qoma dhawate artistoota sana dirqaa turedha. Haji Ibsaan qabeenya ofii hawwisoo afran qalloo bu'uuressuuf gumaachuurra darbanii dargaggoonni miseensa hawwisoo garaagaraa rakkoo jiruutiin dhibamanii qabsoo guddina aadaa fi afaan keessa akka hubatti hin deebine hedduu isaaniif gargaarsa dhuunfaa taasisuun bira dhaabbachaa nama turanidha. Haji Ibsaan ilaalcha gadaantummaa naftanyoonni uummata keenyaaf qaban haala danda'uu hundaan dura dhaabachuun mormor keessatti qabsaa'ota warra hangafaa ta'uu seenaan jireenya isaanii ragaa baati. Bara 1974 jijjiiramni yeroo dhufetti carraa guddina aadaaf argametti fayyadamuun Haji Ibsaan iddoo daldala uffata aadaa Oromoo qopheessuun nama hawaasa isaanii tajaajilaa turanidha. Haji Ibsaan sodaa malee qabsoo fi saba isaa bira dhaabbatuun bara 1994 jiruu gabrummaa kan lammii isaa halkanii guyyaa araaraftuu keessatti sadoon jiraachuu dideef hiyyummaa baqa filachuu biyya Ameerikaa kan jiraatan yoo ta'u firii isaanii waggaa 82tti muddee 23 lubbuun isaanii addunyaa kanarraa godaantee jirti. Haji Ibsaan abbaa Eeliyaas Ibsaa lama lafee dugugguruu dugdaa ta'uun miidiyaa arraataa qabsoo saba bal'aa Oromoo ta'ee OMN tajaajilaa jiruuti. Ilmi isaanii Eeliyaas Ibsaa hundeessitootaa fi boordii OMN keessaa nama adda durummaadhaan OMN jabeessee gadhaabuu keessatti shoora guddaa taphatee fi ammas tajaajilaa jirudha. Kabajamtoota hordoftoota maatii Ree Miidiyaa odeeffannoon har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Odeeffannoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.
Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna. Humni injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan. YouTube irratti subscribe godhaa. Daawwadhaa. Like godhaa. Waliifis dabarsuudhaan share waliif godhaa. Irree. Odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa.